መንበረ ጴጥሮስ ነው ያላችሁት። ጴጥሮስ ማን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያዊ ናቸው። አቡነ ጴጥሮስን አትነግዱባቸው፣ አትሸቅጡባቸው። Eyyen Abuna Petros, why Abuna Petros nutis isinitimna. Isin why Abuna Petros nutinimne. Abuna Petros asin fanno batani, asin shugutim batani. Abuna Petros qarshi mana kristana heddu basani konkolata abban qabeenya tokkollee ofuun dandeenye oofaa wangeela lallabne. Eyyen Abuna Petros dirree waraanaa deemuun ajjeesii qurxii falatin jenne. Yaa ummata koo dhagahi diina alaa dhufe kana diina amantaa si gachisiisu dhufe kana amantaa kee kirrii kee si kuchisiisee kansaa sitti fe'uu dhufe gabrummaa sitti fe'uu dhufe kanaaf tole hin jedhiini amantaa keetiin cimi biyya kee eeggadhu abbaa jedheedha Abuna Petros eebbisaanii nurraa bulu malee yeroo naannoon tokko keessattuu Itoophiyaa keessa jiraatanii uummanni Tigraay fi mootummaan waliigaltee yeroo dhaban waliin lola yosoo ta'e amma addaan ba'u amma waliigalanii wajjin hojjechaa jiru yeroo waliigaltee dhaban abbaa amantaa ta'e mana kiristaanaa qiddaasee keessatti nageenyaaf ni dhaabbannaa nageenyaaf ni kadhannaa mana kiristaanaatiif ni kadhannaa biyyaaf ni kadhannaa nageenya ni lallabna osoo jedhu dirree waraanaa deemee isaan diina keenya uummanni Tigraay diina keenya ajjeesaa jedhee wattaaddara wajjin kan tokko ta'e ummata irratti lola labsee miti Abuna Petros. Abuna Petros yeroo Xaaliyaan dhufe ani Oromoodha jedhanii Oromoodhaaf gar Oromootti goranii Oromoodhaaf hojjetanii Amaaraa hin miine. Oromoodhaaf hojjetanii Tigraay hin miine. Tigraayiif hojjetanii Amaaraa hin miine. Amaaraaf hojjetanii ummata biraa hin miine. Biyya tokkoof dhaabbatani. Biyya tokkoof osoo dhaabbattu ta'e har'a mana kiristaanaatiif yaaddusoo ta'e mana kiristaanaatiif hojjettusoo ta'e yeroo sun yaa Waaqayyootiin biyya keenyaaf nagaa buusii. Waraana kana isin kan caalellee inni sirbituudha sirbituun mootummaa Waaqayyoon naaltottanii nu barsiistu sin inni sirbituun illee sirbituun inni waa'ee addunyaa sirbullee sin caalee nageenyaa bu'u maaloo marga qabadhaa deemaa dhagaa qabadhaa deemaa nageenyaa bu'u jedhee kadhate isin caale har'ammoo waa'ee manbara Phexros nutti himtu waa'ee Abuna Phexros nutti himtu Abuna Phexros arraba keessaniin kan dubbatamudha. Abuna Phexros abbaan keenya kan isaan wareegaman biyya isaaniitiif jedhanii amantaa isaaniitiif jedhanii kan wareegaman arraba keessan kan waamamu mee isaan bakka jiranitti amma Waaqayyo biratti gurra isaaniin qabatanii gaafa kana dhagahan ajaa'iba guddaa Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Kanaaf maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko namiin kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti Waaqayyo guddaan maqaa isaa kabajamu akkasumallee amantaa biraa kan hordoftan obboloonni keenya baga nagaan dhuftan akkam nagaa jirtu nageenyi Waaqayyo lafa jirtanitti dachaadhaan isiniif haa baay'atu obboloota keenya isinis egaa guyyaa Ramaturrii isaarraa akkuma argitan arras dhufneerra wantoota hin taane irratti hin ta'u jennee falmina isa sirrii immoo sirriidha jenneet utumna jechaadha kun miidiyaa Sanbeetuubiidha subscribe like share gochuun dagatina. Kanaan dura yeroo garagaraa isaan irratti wantoota tokko dubbadheera. Egaa har'oo maal jechaa jiru? Keessattuu viidiyoon kun xinnoo tuttureera haa ta'uti akkasumatti bira darbuu waan hin qabneef irratti haasa'uun barbaade jechaadha. Egaa manni kiristaanaa kan hundaati. Manni kiristaanaa egaa Kiristoos deemaa barsiisaa yeroo jedhu amma ani hafuura kun sinii erga jedhee Kiristoos gara samiitti yeroo ba'u hafuura qulqulluu bartoota isaatii ergee afaan 72 ol akka isaan dubbatan gargaare sababii isaa addunyaa irra deemanii akka lallabaniif. Dur afaan sababa cubbuu keenyaatiin dhufe ture seera uumamaa boqonnaa 11 irratti namoonni Waaqayyo wajjin wal loluuf yeroo lola kaasanitti Sillaaseen haabuunu inni tokko qooqasa tokko kan nageenya afaan isaanii walitti haa dabaluu jedhe yeroo sunis afaan 72 ol ta'ee afaan isaanii walitti dabalame ture. Afaan haala kanaan dhufe sun Kiristoos kakuu haaraa keessatti dhufe hoolaan qaraaniyoo ilmi dubroo Maariyaam gooftaan keenya fayyisaa keenya waa hunda keenya kan ta'e Yesuus Kiristoos afaan kan akka ittiin lallabnuuf eebbisee kenne jechaadha karaa duukaa buutota. Hubadhaa
Duuka buutonnis Hafuura Qulqulluudhaan guutamanii addunyaa kana bakka 12tti hidhatanii duuka buutonni 12 deeman. Duuka buutonni kun wangeela barsiisanii bartoota horatanii wangeela Maatiyus boqonnaa 28 irratti akkuma dubbatame deemaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jechuudhaan cuuphaa kan hin baranne barsiisaa bartoota taasisaa amansiisaa jedhe. Isaanis haaluma kanaan lallabaa turan wangeela. Egaan Kiristoos afaan hedduu kan kenneef dhalli namaa hunduu afaan beekuun akka baratuufi afaan beekuun Kiristoosin akka beekuufi har'a egaa namni afaan beekuun waa'ee Waaqayyoo barate yeroo hunda gaarummaa yaada, yeroo hunda nageenya labsa, yeroo hunda nageenyaaf dursa kenna, yeroo hunda jaalalaan jiraata. Namni wangeela barate keessattuu qooqa beekuun gaafa dhagahee barate jechaadha. Haala kanaan abboonni qabsaa turaniiru. Abboonni keenya aarsaa kennaa turaniiru. Namni wangeela akka baratuuf durii kaasee Phaawulos faarraa kaasee duuka buutonni 12 duuka buutota 12 durallee jechaadha Kiristoos irraa fudhatanii duuka buutonni Kiristoos irraa fudhatanii duuka buutota raammoo abboonni keenya fudhataniiru. Akkas jedhee har'a ga'e. Duuka buutonni Waaqayyoo aarsaa kaffalaniiru. Kaan zayitii danfaatti gatameera wangeelaaf jecha. Kaan miilli irraa citeera, harki irraa citeera. Kaan asiin gadi fannifameera. Kaan duuka buutonni egaa akka qubee xaatti illee fannifamaniiru. Wangeela kanaaf jedhanii. Wangeelli aarsaatti kaffalame. Qulqulluun Phaawulos fa mormi isaa irraa citeera wangeelaaf. Isaa achi an akka abbaan keenya qulqulluu Goorgisii faa haati keenya qulqulleetti Arseemaan faa aarsaa hedduutti kaffalaniiru. Wangeela kanaaf. Kanaafiyyuu yeroo har'aa immoo wangeelli haa babal'atu, wangeelli haa barsiifamu gaafa jedhamu namoonni tokko tokko waan isaan hin galle keessa kan galan jiru. Ilaala. Mootummaa waan deeggaran fakkaatanii bakka mootummaa waamutti argamuudhaan bakka sunittis nageenya labsoo osoo qabanii kan waraana labsan mootummaa jala deemuudhaan fakkeessanii waan hin taane kan hojjetan abboonni garagaraa jiru. Egaa mata duree dhuma isaarraa seensa viidiyoo irraa akkuma argitan. Egaa abbaan kun abbaa waraana labsu abbaa fannoo Waaqayyoo biratti shugguxiin harka isaa irraa hin dhabamne abbaa ajjeesii waraanii akkas taasisii jechaa ture. Egaa ni beektu. Abbaan kun keessattuu yeroo waraana Tigraay gara dirree waraanaa deemuun kan lolaa ture. Akka abbaa wangeelaa tokkotti mootummaanis kana deeggaruu hin qabu. Abbaan amantaa tokko dirree waraanaa deemee waraana kan labsu osoo hin taane nageenya akka nageenyi bu'uuf akka nageenyi lallabamuuf warroonni waraanan kun nageenyaan akka jaalalaan jiraataniif kadhannaa gochuu isaan sun fuulduras dhaabbatee osoo gara tokkotti yaadiin. Egaa an beekuu qabdan maatii Kiristoos Itoophiyaan yookaan Gibxi faana yookaan Sudaan faana miti kan wal lolte yeroo sunitti. Kan wal lolte uummata biyya Itoophiyaa keessa jiran naannoo lamatu wal lole Tigraay fi mootummaatu wal lole miti. Waliigaltee dhabuudha. Osoo wal lolaniiru ta'e adda ba'u waliigaltee dhabuudha. Amma tokko ta'an araaraman wajjin hojjechaa jiru. Biyya Itoophiyaa kana keessatti immoo waliigaltee dhabame kana gidduu galanii gara tokko guranii ajjeesii falaxii waraani jechuu osoo hin taane nageenya kadhachuudha. Mootummaa biras deemanii nageenya warra sun biras deemanii nageenya kadhachuu nageenya lallabuudha malee mootummaadhaan of jaalachiisuuf jedhanii isaan diina keenya ebelu akkasidha isaan akkanadha jedhanii diinummaa labsuun naannoo tokko sirriitti jabeessanii jibbuun keessattuu abbaa amantaarraa keessattuu qiddaasee keessatti waa'ee nageenyaaf kadhadhaasa jedhu mana amantaa keessa dhaabbatee waa'ee jaalalaa waa'ee nageenyaa kan lallabu Kiristoos nageenyadhaa
Kiristoos jaalaladha. Abbaa jedhurraa waraanaa ajjeesaa isaan diina keenya isaan akkasidha kan jedhamu abbaa akkanaati jechaadha. Kun irraan eegamu ture. Ammoo maal jedhani abbaan kun waa'ee manbara Phexros kan Sinodosii Oromiyaa kan isaan dubbatan. Mee viidiyoo isaa ilaallu. መንበረ ጴጥሮስ ነው ያላችሁት። ጴጥሮስ ማን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። እኔ ለእናንተ አልነግርም። እውነት ነው። አቡነ ጴጥሮስ ከኦሮሞ ዘር ከኦሮሞ ብሔር የተወለዱ ናቸው። ግን አቡነ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ኢትዮጵያዊ ናቸው። አቡነ ጴጥሮስን አትነግዱባቸው፣ አትሸቅጡባቸው። ኤጋ ከኒሳን ጀዳኒ መንበረ ጴጥሮስ ጀዳኒ ጴጥሮስ ዋይ ጴጥሮስ ኑቲ ሙኑቲ መንበረ ጴጥሮስ ጀተኒ ወባዳ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊዳ ኑቲ ሱዳናዊዳ ሞ ኬንያዊዳ ሞ ኤሰራ ኑቲ ሜነቲማ ኤየን አቡነ ጴጥሮስ ኦሮሞ ከታኒስ ምቤግና ኤየን አቡነ ጴጥሮስ ዋይ አቡነ ጴጥሮስ ኑቲ ሲስኒቲምና isin waa'ee Abuna Phexros nutti himne. Abuna Phexros asin fannoo baatanii asin shugguxiin baatanii. Abuna Phexros qarshii mana kiristaanaa hedduu baasanii konkolaataa abbaan qabeenyaa tokkollee ofuu hin dandeenye oofaa wangeela lallabne. Eeyyeen Abuna Phexros dirree waraanaa deemuun ajjeesii qurxii falaxin jenne. Yaa ummata koo dhagahii. Diina alaa dhufe kana, diina amantaa si gachisiisu dhufe kana, amantaa kee kirrii kee si kuchisiisee kansaa sitti fe'uu dhufe, gabrummaa sitti fe'uu dhufe kanaaf tole hin jedhiini. Amantaa keetiin cimi biyya kee eeggadhu. Abbaa jedheedha Abuna Phexros eebbisaanii nurraa bulu. Malee yeroo naannoon tokkoof naannoon tokko keessattuu Itoophiyaa keessa jiraatanii uummanni Tigraay fi mootummaan waliigaltee yeroo dhaban. Waliin lola yosoo ta'e amma addaan ba'u amma walii galanii wajjin hojjechaa jiru. Yeroo walii galtee dhaban abbaa amantaa ta'e mana kiristaanaa qiddaasee keessatti nageenyaaf ni dhaabbannaa, nageenyaaf ni kadhannaa, mana kiristaanaatiif ni kadhannaa, biyyaaf ni kadhannaa, nageenya ni lallabna osoo jedhu dirree waraanaa deemee isaan diina keenya, uummanni Tigraay diina keenya ajjeesaa jedhee wattaaddara wajjin kan tokko ta'ee ummata irratti lola labsee miti Abuna Phexros. Abuna Phexros yeroo xaaliyaan dhufe ani Oromoodha jedhanii Oromoodhaaf gar Oromootti goranii Oromoodhaaf hojjetanii Amaaraa hin miine. Oromoodhaaf hojjetanii Tigraay hin miine. Tigraayiif hojjetanii Amaaraa hin miine. Amaaraaf hojjetanii ummata biraa hin miine. Biyya tokkoof dhaabbatani. Biyya tokkoof osoo dhaabbattu ta'e har'a mana kiristaanaatiif yaaddusoo ta'e mana kiristaanaatiif hojjettusoo ta'e yeroo sun yaa Waaqayyootiin biyya keenyaaf nagaa buusii. Waraana kana isin kan caalellee inni sirbituudha. Sirbituun mootummaa Waaqayyoon naaltottanii nu barsiistu sin. Inni sirbituun illee sirbituun inni waa'ee addunyaa sirbullee sin caalee nageenyaa bu'u maaloo marga qabadhaa deemaa dhagaa qabadhaa deemaa nageenyaa bu'u jedhee kadhate isin caale. Har'a immoo waa'ee manbara Phexros nutti himtu. Waa'ee Abuna Phexros nutti himtu. Abuna Phexros arraba keessaniin kan dubbatamudha. Abuna Phexros abbaan keenya kan isaan wareegaman biyya isaaniitiif jedhanii amantaa isaaniitiif jedhanii kan wareegaman arraba keessan kan waamamu. Mee isaan bakka jiranitti amma Waaqayyo biratti gurra isaaniin qabatanii gaafa kana dhagahan. Ajaa'iba. Ajaa'iba guddaa. Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Kanaaf kana kaasu jechaadha abboota amantaati isaanii waan guddaa isaaniirraa waan barannuuf. Egaan yeroo hunda muummicha ministeeraa faana of jaalachiisuuf warroota fiigan keessaa isaan tokkodha abbaan kun. Muummichi ministeeraa immoo isin caala araadaa akka ta'an beekuu qabdu. Waan isin xebexxeba waltan dubbachaa waltaniin kan qabaman miti isaan. Isaan faana waan dhaabbattan fakkaattanii isaaniin waan deeggartan fakkaattanii shira isin xaxaa waltan beeku isaan. Kanaafiyyuu adabadhaatii ta'a. Waa'ee biyya kanaa mootummaadhaaf dhiisa. Waa'ee amantaa kanaa kiristaanota dhugaadhaaf dhiisa. Faayidaa mataa keessaniif hin fiigina. Nutis waan kana dubbanneef gaanii jibbamna. Warroonni jibbitan immoo jirtu jaleen isaanii.
warroota sammuun keessan kireeffame, sammuu keessan gurgurattan, firiffaarii nyaattan qofaaf. Hubadhaa. Firiffaarii guyyaa guyyaadhaan nyaattaniif isaan jala fiigdanii caammaa isaanii xaragdanii waan isaan irraa argattaniif kiristaanota dhugaadhaaf dhaabbatan, abboota dhugaadhaaf dhaabbatanitti gufuu kan taatan hedduu keessantu jira. Isinis sammuu keessanitti deebi'aa. Sammuu keessan kireeffattan kana, sammuu kireessitan kana deeffadhaa. Ofiin ittiin jiraadhaa. Sammuu keessaniin ormiin ajajiin. Deemsa keessan namni isinitti agarsiisin. Adeemsa keessan ejjennoo keessan kan mataa keessanii godhadhaa. Hin washaakkatina. Dhugaan dhugaadha. Amantaa keessaniif dhaabbattu ta'e amantaa keessaniif. Biyya keessaniif yoo dhaabbattan biyya keessaniif dhaabbadhaa. Nageenya labsaa. Kan akka isaanii kana abbaa amantaa ta'anii meeshaalee waraana mana kiristaanaa keessa gashuun, mana kiristaanaa keessa osoo hin taane bakka fannoon Kiristoos taa'utti meeshaa waraanaa kaa'uudhaan, shugguxii baachuudhaan, wantoota garagaraa baachuudhaan maqaa mana kiristaanaa keenyaa kan gadi deebisaa jiran. Kanaaf dhaabbanni of ilaaluu qabna hundumti keenya. Egaan waa'ee manbara Phexros kaasuu isaanii baay'ee na ajaa'ibeeti kanan dhufe. Kanaaf abbaan Phexros, manbarri Phexros maqaa keessaniin kan waamamu akka hin taane biraan naa gaha. Share, like akka gootan, warroonni haaraa dhuftan subscribe akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadhaa. Kabajamaa ulfaadhaa. Lafa nagaa oolaa, lafa nagaa bulaa, Waaqayyo bara keessan hunda isiniif haa eebbisu. Galatooma.